Akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo. Kun chaanaalii YouTube dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaatiin. Kutaa tokkoffaa qophii keenya darbeetiin ayyaana yaadannoo warra abbaa Oromoo amajjii 2017 galma Boosettitti kabajame ilaalchiseem taateewwan jala bultii ayyaanichaa irratti turan isin biraan gahuun keenya ni yaadatamam. Kutaa lammaffaa kanaan immoo qophiilee hafan isin biraan geenyaa nu waliin turan affeerraa keenya. Ya bari waaqa ya bari lafa umasaga bari burukuula qaba ka waaqa amajjii 2017 biiftuun barii arree gaara barrichaa kan cinaacha Booset irraan hiixattee olencitiitti iftuun aagan bari'uun dukkana saaqxeem. Guyyaan guyyaa ayyaanni yaadannoo warra abbaa Oromoo marsaa 15ffaaf galma Boosettitti kabajamuudha. Waaqeffattoonni hundi sona ofii tolfatanii naamusa Oromoon qabuun ijaa gurra isaanii gar tokkotti deeffachuun miidhaganii taa'anii jiru. Sagantaan eebban jalqabeem. Manguddoota keenya Bulee Alii fi Gammachiis Ittaanaa gamana bahanii nuuf eebbisu jechaadha loloota kana. Nagaan bultanii baga nagaan bultan waa inni nagaan nu bulche nagaan nu haa oolchu dogoggora irraayis nu haa oolchu irraa gora nu haa oolchu waan nun taane mara nurraa haa qabu waan nun taane mara nurraa haa qabu gugguufaa geelee hama hunda nurraa haa qabu dubbataa irraa taamas haa qabu qabee nutti gad hin dhiisin qabee nutti gad hin dhiisin Oromoo alaa olaa yaasu galmatti walaa taasisu eebbisaan dhalootaa isaa waaqa. Jeekkarsis ni jeekkarameem. Yaa waa nagaan bultee siifuu nagumaan bullee yaaleemmiyoo otuun baalanii waaqa waan jaalanii yaaleemmiyoo anuji kuma waaqa yaa maasuma yaaleemmiyoo mata uumaan dugdaa yaa abbaa uumama hundaa yaaleemmiyoo amaaree soree waaqa maatee tolee yaaleemmiyoo jabo jabo namalaa jabasi malee hin jiru yaaleemmiyoo bulle bulte yawa nagaan jirtae siifu nagumaan jirra kan hundaan irraa wangu bareedanii yaaksirran beekanii kan hundaan irraa hojii samiirra kumsee nama dhugaatii tumsee kan hundaan irraa kan urjii kuma waaqa yaa maasuma kan hundaan irraa fageenya roobee waaqni hoololaasee kan hundaan irraa jajjabee yaamee ajabaasi yaamee kan hundaan irraa jira jirtae ganama biiftuu baase galgala urjii isaa facaase waaqayyo roobee asaase waa hamu jalaa nu baase kan teechuu ijoo badaase wajiiti nabsoo kan miila lembiyoo garaa taliila balbalti abboo sibiila sankan dirrisee waqeetee yoo manfittisee waaqayyo yaa tolaako roobaa nagayaa siyaamee. Situunuume waaqsumaan uumamnee tolaako roobaa nagayaa siyaamee. Otuu faalanii waaqa waan caalanii tolaako roobaa nagaa siyaamee. Roobee dirrisee waa hunda dhidhimmisee tolaako roobaa nagaa siyaamee. Ganama biiftuu baase galgala urjii facaase waaqayyo roobee asaase waa mojalaa nu baase. Kaleetu
roobam nagaa siyaamee gurraacha garaa garbaati tokki jaabaa hundaati lemoo fidanoo biyyaati aduu fidanoo kiyyaati odaa gurguddaa lagaati walaalli rakkoo dhagaati kan beeku jalaa maqaati loowwan gubaree daniiti yawaaq sirrambee kaniiti ulee qalayoo ceeka yawaaq si dhugaa beeka yawaaq si dhugaa beeka karuma dhugaante gorte naan goree Surama anarra waqtola namarra tolako karuma dugante gorte nangore Unduma kenu waqundando watu tolako karuma dugante gorte nangore Fardi kaya batani suma kaya matani tolako karuma dugante gorte nangore chakara garbati doki jaba hundati limo fidalo biyati sintu fidalo kiyati oda gurguda halakati wala yako lakati kambe kunjala makati luang mare daniti yawasirambe kaniti ule kalayo hojeka yawasituga beka hoko male kurani fana male buani wakirku male nagani irga wakayo didani fakenya akara bulani mile ergani karra wakayo mali senani gurmada wala hola bilbila intala karle mijata bale jar sajifira jarti jifire kala chacha chuboku tumbusa hafa senani karra wakayo sene banina afa wakayo beke banina ya lebni afa waka dubatu waka naguma hanol tejaime hotu falani waka wanchalane dubatu waka naguma hanol tejaime karana kaya ha demle galmana kaya ha sende karane irra ha denye ati yaduga ha waka asirangoro narangorene robe dirri se wagna di mise waka asirangoro narangorene Fakenya robe wagdi holola se waka asirangoro narangorene karana kaya demle galmana kaya sende galmana kaya tenye afawa ilafa begne kadane ira tenye atiyaduga waka asirangoro kan nagaan nu bulche nagaan nu oolchu kan nagaan nu bulches nagaan nu haa bulchu hamaan gargar nu haa oolchu karataan dhaloosaa taasisaa waaqa sagantaa wal baruuti dhaloonni keenya waaqeffattoonni bakkeewwan iddoo irraa dhuftan giddugaloota irraan wal barraa galatooma jiraadha. Walbaruunis dabaree isaa eeggatee erga raawwateen boodam walitti qabaan yaa'ii waliigalaa dhaabbatichaa fi barsiisan amantii waaqeffannaa manguddoo Dagalee Abdiisaa Haamoo dhalootaaf ergaa baga geessanii dhaaman. Baga nagaan dhuftan dhaloonni keenya. Kaabaati baabaa dhiyaa. Baga nagaan dhuftan.
Akka amantii waaqeffannaatti barnoonni bu'uura sagantaa jiruu fi jireenyaa kan hubannoo dhalootaa qajeelchuun dhaloota jaalala nagaa fi fayyaa qabu akkasumas dhaloota of ta'ee wal ta'uun waan isaatirratti abbaa ta'uu fi akka heera warra abbaa Oromootti jiraatu tolchuudha. Barnoonni amantii waaqeffannaa barnoota gatii haadhaa fi abbaa nama barsiisuudha. Gatii haadhaa fi abbaa baranii tajaajila dhalli tokko haadhaa fi abbaa isaatii gochuu qabu barsiisuun jaalala maatii keessatti uumee eebba fudhachuun jireenya qananii akka jiraatu kan taasisuudha. Barnoota kanatu barsiisota amantii waaqeffannaatiin dhalootaaf kenname. Aboo waaqeffataa ta'uun ibta'uu dheera'uu maati? Waaqeffataa waaqasaa akkamiin laala? Waaqeffataan dhala namaa hoo? Akkamitti ilaala? Waaqeffataan jiruu fi waan jiraan beeka. Ittiin bulmaanni waaqeffataa heera gadaa Oromooti. Soddoma uumaa hambaa yakka waaqaa fi lafaa heera abbaa gadaa eeggata irbuu yookaan safuu abbaa gadaa saayilaan addunyaa saayilaan eebbaa saayilaan abaarsaa saayilaan diinaa walqixxummaa dhiiraa fi dubartii yakka fooyyessaa diinagdee yakka malkaa lagaa diidamaffaa yakka dhaddacha Oromoo jee qabxii diidam lafaa qabaa jettu qabxii diidama kana keessa hoo waaqeffataa ta'uun ibta'uudha. Amma ibta'ee dhufee jilli kun wal ta'ee dhufee walirra hin ejjetu haa walumarra taa'aa jilli kun maaltu kana tolchee hamban dhufta'uu akka tolchee aboo ibta'uun sun gaarii gartanii ibta'uu tolche ammallee nu haa tolchitu gaa. Abbaan keenya Dagalee Abdiisaadha. Barnoota nu barsiisanii jechuudha qabxii of ta'uu jiru. Kanaaf gaa barnoota isaanirraa barre qabxii heera abbaa gadaa jiru isin barsiise yakka killichaa yakka killee yakka abbaa fi ilma yakka haadha fi ilma yakka obboleessaaf obboleessaa yakka obboleessaaf obboleettii jee qabxiileen jaan kun jiranii jechuudha. Yakka killichaa jechuun yakka qaamarraa waa irra ta'ee jechuudha gaa. Killichi qaamarraa waa meeqa qabaa jaan fayyaa jaansaan uummanni Oromoodhaa jaan fayyaa jiru. Jaan fayyaa hoggaa jenne gaa miila lamaan harka lamaan gurra lamaan ija lamaan funyaan afaan hidhii lamaanii jechuudha. Jaan fayyaa jechuun kana. Dubartiidhaaf torbaa jaan harma lamaan dabalatee jaan fayyaa 60 humnaa 120 birkii takka takkaanii jechuudha. Yakka killee yoo jenne yakka lubbuu baasuuti gaa namni tokko yoo wali bu'e uummanni Oromoodhaa gumaa walirraa fudhateeti dhaloota san akka gartee hammeenyi sun dhaloota san jedduutti maqanne gumaa walirraa fudhatee dhaloota san waliif fayyisa waan ta'eef akka itti gumaa uummanni Oromoodhaa itti walirraa fudhatu barsiisaa jechuudha gaa. San bira dabree yakka abbaa fi ilmaati. Abbaan ilmatti ni yakkaayii jaan abbaan ilmatti yakku. Maaliif? Abbaan ilmi isaa bakkuma gaarii akka oolu akka guddatee inni nama ta'u barbaada. Wanni inni loluuf illeen ilma ofii hamtuurraa dhoorkuuf lola malee hammeenya loluuf tokkollee waan hin qabnee fi abbaan ilmatti yakkuu jaa uummanni Oromoo. Abbaan yakka hin qabu. Ilmi hoo abbaatti ni yakkaa? Ni yakka. Eegaa abbaan ilmoo tana wanni dhalaniif itti ooluu fi yoo itti ooluu irraa dhabe yoo itti rifate kaa inuma yakkaa jechuudha. Yakkee hoo fayyisaan abbaa
sangaa morma heenatii jedha. Sangaa morma heenatiin fayyifataa jechuudha. Dhugaa jirtu wajjin akka abbaa ofii godhe. Himee abbaa himachiisanii ilma irraa fayyisa waan ta'eef abbaadhaan himadhu jaanii himachiisanii waan ilmi isaa kun isa godhe. Abbaan ofii waa yakka hin qabneef himachiisanii waan an qabuun abbaarraa na fayyisaadhaa jedha. Waan inni qabuun irraa fayyisa. Waanuma inni qabu santu sangaa morma heenatti gaamman Oromoo dhugaatti amanaa. Wama inni qabu sangaa morma heenaa godhee irraa fayyaa jechuudha. Innu ka isaati. Yakka haadha fi ilma. Haati ilmatti ni yakkiti. Haati illee ilmatti hin yakkitu. Maaliif? Haati illee ilmi ishii bakkuma gaarii akka oolu. Akka inni ilma abaarsaan taane waan jettuuf lolti malee hammeenya loltuuf tokkolleen hin qabdu. Saniif isiin illeen yakka hin qabdu haati akkuma abbaasan. Ilmi yoo haadhatti ni yakka. Egaa haati garaatti nama baattee jee sagalii fi cinaa garaatti nama baateef deechi waan ta'eef yoo silaasitti ooluu dadhabde ilmi haadhan as hin beeku jiru yakkarraa waan hin nafneef haadha himachiisaniit ilma irraa fayyisanii jechuudha. Yoo yakke hoo fayyisaan haadhaa saamucha 8 saamucha 8 jechuun saha dhalee ka wanni inni dhale raadaa ka muchi isaa 4 fayyaa qabuudha. Dhugaatti amana waan ta'eef yoo saamucha 8 hin qabne haadhan fayyisu jechuudha. Dorrobaallee yoo qabaate dorrobaanillee sammuma mucha 8 boruu ni dhalaami. Goromsa xiqqaallee karimaa fuudhini soo ta'e akkasuma haga uwwisa ga'utti sammuma mucha 8 waan inni qabuu fi dhugaadha. Sambira dabree yakka obboleessa fi obboleessatti. Obboleessi obboleessatti ni yakka. Eegaa namni walitti ni yakka. Obboleessi obboleessatti takka waa waliin qaban irratti waan abbaa isaaniitti irra wallabuu danda'anii namni waan irratti wallabuu nabu waan ta'eef waluma dhaba. Egaa obboleessi obboleessuma waliin dhalate qofa odoo hin ta'in akka jennee barrannetti jira ilaalchaan waan ta'eef walitti ni yakkanii hoo yoo wanni isaan irra wallaba waanuma sangaa dhugaa jirtuun jedduudhaa dubbatanii jedduudhaa baasan. Fakkeenyaaf yoo waan abbaa isaanii ta'e wal qixatti adda qoodanii fi wal biraa galchanii jechuudha. San bira dabree yoo hamtuu biraa wal gahanii lafee wal tuqan obboleewwan lamaan dhugaa jirtuun dhaloonni jedduutti bahee dhugaa jirtuun irraa dubbatanii yakkisiisanii jedduudhaa qalanii jaan obboleewwan lamaan yakkamaarraa qalanii yoo yakkamaa sun dhaballeen kama qaburraa qabaatan obboleecha dhabaan obboleecha qabaatan waan jaaniif dhaloota tokko isaanuu waan qaban waliin qabanii jedduudhaa qalanii walitti fayyisan. Galgalli abaarsaa ganamni eebbaa jaanii irraa dubbatanii eebbisanii biraa galanii jechuudha walitti araarsanii. San bira dabree yakka obboleessa fi obboleettiiti. Obboleessa fi obboleettiin walitti ni yakkan ni yakkan gaa. Obboleettiin obboleessatti dhuftee waan guyyaan irraa ooltu qabdi yoo san dhabde yoo muufatte namtichi obboleettii ofii gandaa dhuftee gaa waan akkanaa tan sirraa barbaada jettee gaa isiin ganda heerumte irraa dhufte hoggaa galte saree waan sanii ja'an gaa jaarsi achi dhaabbata ulee jaarsi obboleettii teetiin naanu situ harka kaayee jaan. Obboleessi illee himatuu numa danda'a gaa obboleettii ofii walitti yakkuu numa danda'anii jechuudha gabaabaa. Kanaaf obboleessa fi obboleettii gaa fayyisaan isaanii kormaa goromsaa jedhe. Waaqeffataan jiruu fi waan jiraa beeka kan jedhuun isin barsiisaa jechuudha. Waaqeffataan jiruu fi waan jiraa beeka jechuun maali? Jiruu jechuun maali? Wanni jiraa hoo? Jiruu jennaan dhala namaati. Waan jiraa hoo jennu immoo diinagdeedha. Waan dhalli namaa ittiin jiraatu jechuudha.
Kanaaf uummanni Oromoodhaa waan jiraaf jettee jiruun dhabinii jedha. Waan jiraaf jettee jiruun dhabin. Abbaa kee hin dhabin, obboleessa kee hin dhabin, haadha hin dhabin, obboleettii kee hin dhabin jechuudha. Waan jiraaf jettee. Maaliif jennaan jiruu yookiin dhala namaa kana yoo takka bade deebisuu waan hin dandeenyeef waan jiraa yookiin immoo diinagdee dalagdee waan fidduuf kanaaf waan jiraadhaaf fi jiruu uummanni Oromoodhaa madaala takkarra kaayee ta'uun hin ilaaluu jechuudha. Dhala namaa tanaaf gatii kenna. Dhala namaa tana caalchisa. Diinagdee dalagee waan fiduuf. Fakkeenyaaf gaa daldalee kasaare jedhee kan uffanni sufaa jiraame waan jiraa waan inni fiduuf jiruu immoo waan tolchuu hin dandeenyeef kanaafi waan jiraaf jettee too jiruu hin dhabin jedha uummanni Oromooti. Soddomni uumaa hambaa soddoma jechuun kun maali? Uummanni Oromoo lafa nagaa soddoma uumaa hambaa kana heerrate jechuudha. Osoo wanni takka ittiin dhufin, osoo rakkoon takka ittiin dhufin, soddoma uumaa hambaa kana heerratee lafaa qaba. Maaliif rakkoon bakkuma balloon jirtu rakkoonis jirti waan ta'eef akkamitti akka waliin jiraatan soddoma uumaa hambaa kana heerratanii lafaa qabanii jechuudha. Kana gaa soddoma uumaa hambaa waggaa jennu kudhan obsuu, kudhan dhoysuu, kudhan gorsuudha jechuudha. Waa kudhanii kanaatu waggaa walitti dabalame soddoma san ta'a jechuudha. Kanaaf kudhan obsuu waggaa jennu waan akkamtu obsamaa jenneeti ilaalla jechuudha. Akkamitti akka wal obsu uummanni Oromoo akkamitti akka wal obsee waliin jiraatu, wal jiraachisuus danda'u, waliin deemuus, wal jala deemuus akkamitti akka danda'u obsa kana ilaalla jechuudha. Kanaaf fakkeenya fudhanneeti ilaalla. Ijoollota lamaan tokko waliin bobba'an haa jennu. Ijoolleen lamaan loon tiisanii gaaratti wal dhaban. Tokko miidhaa ta'e tokko miidhamaa ta'a. Gaafa kana ammoo inni ilmi duraa miidhame san miidhama ilma isaatirra dhaabbateeti aariidhaan nama kanatti dhufee jecha silaa jecha jajjabaa jecha nama kana aarsu kana itti darbataa jechuudha. Kana ja'an inni ilmi isaa duraa miidhe ammoo aboo miidhamaanis kiyya miidhaanis kiyya ja'an jecha isa qabbaneessu jecha aarii isaa kana if duuba isa deebisu jecha kana ja'an yeroo inni kana ja'uun namtichi yoo nama fayyaate yeruma sanittuu if dhaga'ee jechoota hamaa silaa isatti darbatu san irraa if duuba deebi'uu danda'a. Yoo kana bira dabree namtichi aareetumaa ka bira ga'u ta'e hoo aboo ilmi kiyyaas keetuma keetis kiyyuma obboleessa kiyya ijoolleen ni wal'aanamti siifii wal'aanaa dhaabbadhu haa ja'an irra deddeebi'ee jecha qaqabbanaa waa kana ja'an kana bira dabreetumaa namtichi yoo ka isa reebu ta'e hoo miila isaa duraa fudhateeti duraa fiigaa jechuudha. Duraa fiigee haga silaa nama jalatti duraa dheessuu takka mana namaa duraa seenuu ga'u takkatti duraa fiigaa jechuudha. Maaliif kana godha? Badii yeroo dhufte namuma lama faa biraa uumamteeti ka biyyaa ta'a. Waan kana ta'eef yoo dura dhaabbate lubbuu lamaan irraa kabaatu waan hin beekamneef lubbuu lamaan irraa tadabruu dandeessu yookaan du'uu dandeessu waan hin beekamneef inni lubbuu tana lachuu du'arraa oolchuudhaaf jecha dura fiigaa jechuudha. Bineensi gaaraa tokko waraabessi horii du'ee lafa ciiru tokko yoo argate gaaratti itti wal yaamaa bar kophaan nyaatu if ta'uu isaatiittu sani beekadhu yeroo akkanneef itti wal yaameeti nyaatee hogga raawwate kokkoflee wal xabalchiisee akka gaaritti koflaan wal gaggeessaa jechuudha karaa gala isaa akkasuma miti if ta'uudhaa jechuudha isaaf iftee jiraata. Kanaaf nuti illeen Oromoo taanee jiraachuudhaaf akka Oromootitti jiraachuudhaaf karaa warra keenyaatitti deebinee iftaaneetuma jiraachuudhaatu nu barbaachisa.
dhaamsi waliigalaa gama hooggansaa dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaatiin dhaamamuun hayyee kaleessa irraa eegallee jala bultii sagantaa bal'aa waliin gaggeessaa turre koreeleen garaagaraa ayyaana kana milkeessuudhaaf koree yeroo ijaarree akaakuu koree bakka sagalitti koree yeroodhaa ijaaramanii akka ayyaanni kun bifa amma waliin turre kanatti akka miidhagu namni osoo waliin gufanne akka waliin turu warra gaggeesse hundaanii galatoomaa fayyaadaa jennaani. Kanaaf gaa sagantaan kun sagantaa ayyaana yaadannoo warra abbaa Oromooti. Ayyaanni sagantaa kana kan qopheesse dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa jedhamee yaamama jechuudha. Warra hin beekneef yookaan immoo namoota keessummoota ta'anii as keessa jiran hundaaf illeedha. Galma 562 biyya kanarraa qabnu keessatti barnoonni ganamarraa haga ammaatitti barachaa turre sun galmoota 562 haga Kanaadaa Torontoo gahu jirutti barnoota kennamaa jiru. Namuu bakka galetti bakka jirutti dhaamsa kana walii dabarsee namni akka gara galmaatitti hirmaatee waan ofii akka baratu ergaa godhe akka namuu galatuun hin dhaama. Turtii asitti turre kana immoo gama hundaan warri nu gargaare fayyaa da'uu galatoomaa isiniin jenna isiniinis. Eega kalee deeggarsa jalqabne walumaan jirraa miire amma nagayaan ooltanii jechuudha gaa. Baga nagaan nu oolche. Kan nagaan nu oolches nagaan nu haa bulchu. Saniifuu akka gamaa gamanaa kaabaa hibba walitti dhuftanii akka kanniisaatti akkatti walirra teessan kanatti akka nagayaan gufuu gufaata malee ganda keessanitti galtan. Ganda keenyatti galtan jechuu keessan maalii miti hundaanuu keenya. Akkasan isinii hawwineedha. Guyyaan guyyaa yaadannoo warra abbaa Oromoo waan ta'eefis dhaloonni sagantaa ofiitiin walitti deebi'e kun korma tokko qalatanii waliin nyaachuun waliin dhugee yaadannoo warra isaa waliin taasise. Biifaa dammaa walitti biifuun akka dammaa mi'aawaa jedhee wal eebbise. Warra ofii yaadachuun gara qananiitti akka nama geessu dhaloonni hubate. Miira kabaja ayyaana yaadannoo warra abbaa Oromootiif qabu akkasiin ibsate. Mirri akkuma agartan kana malal sagaleen biyaa beeta ani jiran fiti qara keessa kanaaf namni akka fedhe argate beeta wanni isa dadhabsiisan jiru wanni isa laaleessaallee jiru of quba qabaatee of eeggachaa oolu jechuudha. Kanaaf namoo waltee waan isa dhibu ni jire jee yaadu hedduu na gammachiisa jechuudha akka hedduu. Gammachuu daangaan qabne na dhagame hagana jee ibsuu hin danda'u. Innaa gammachuudha. Ifi wallaalee bakka jiru akka jirullee daangaa ifi hagana jechuun danda'u innaa gammachuudha waan tiyya taateef. Gammachuun asitti ayyaana kana kabajuurraa argadhe ibsuun illee baay'ee natti ulfaata jechuudha. Maaliif jennaan dhaloota sila Oromoo amma kana waaqeffataa ta'e arguun akka abjuutti natti mul'ata malee sila akka dhugaatti akkanatti nan argadhee yaadeen beeku jechuudha. Guyyaa jaalalaati. Guyyaa warri abbaa Oromoodhaa qaban keessa guyyaa Oromoon qabu keessa guyyaa tokko. Guyyaa kanaanillee guyyaa Oromoon qabu keessaanillee Oromoo waan hin ta'eef jaalala Oromoon qabu saniin jireenya uummanni Oromoo qabu san asitti walirraa argataa asitti waliin jiraataa waan jiruuf sanii jaalala saniif hin dhufee jechaa illee gammachiisa. Oromoon kaleessa wal argaa kana dhabe waan ta'eef ayyaanni kun immoo Oromoo wal agarsiisee Oromoo walitti fidee Oromoo odoo gosaa waliin qoodin lagaa waliin qoodin dhaloonni akkatti walirra taa'ee akka kanniisaa walirra taa'ee akka kanniisaa sanitti bu'aa barnoota kanaatitu waan kana godhe jechuudha. Inumaa haga ammaatti akka addunyaatti agarree jechuudha. Walirra taa'aniiti wal danda'anii waliin oolanii waliin bulanii waan qaban waliin nyaatanii korma tokko waliin nyaatanii foontu waliin hadoodaa nama wajji nyaatee wal garaallee wal nyaata jedhanii irra walitti deebinee jaalala ajaa'iba arginee jechuudha ajaa'ibatti. Gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Sababni isaas Oromoo kanatti wal ta'ee waliin nyaatee maaddii tokko irraa nyaatu arguu caalaa gammachuu kanaa waliin jiru waan ta'eef gammachuu guddaatu natti dhaga'ama jechuudha. Gammachuu koo kana ibsuu hin danda'u.
Hirmaattonni ayyaanichaa waan warri abbaa Oromoo yoo walitti dhufan qabaachaa turan waliin gammaduun waan duudhaa fi aadaaf qaban sirbanii shubbisuun walaloo dhaamsa beekumsa of ta'uu fi wal ta'uutiin dabaalameen dhiira dubartiin xiqqaa hanga guddaatti osoo hin hafin gammachuu qabu dirree bal'ootti bahee waliin ibsachaa marartee fi jaalala sagantaa isaatii fi walii isaatiif qabu akkasiin sirban walitti dhaammate.
namuni beeka waan abba namuni beeka waan abba waaqeffataa ta'u durwaanni nu beeka nu abbaa keenya dagaleetu nu eega namu waan fiinuma beeka nu dagaleetu nu eega Utahun teenya kaleessa dhaloota galma jabeessa Utahun bakka si geessa dhaloota galma jabeessa Adiye waisagan tanna dorke Bonduye waisagan tanna dorke Maribe Agageti agenubaya Agageti agenubaya